qodaa keessan gattanii qabeenya keessa lafatti bittinneessanii ofirraa galtan onlaayinii gubbaa akka gaafa mana madaamii seentanirra onlaayinii irraa meeshaa bittan haga gaafa galtanitti isin meeshaa bittan gaafa galtan garuu kiiloo isin eeyyamame caala qabattanii dhuftanii eegas eerpoortii keessatti gattanii biraa deemtan ufittiin taphatinaa tikeetii keessanirratti kiiloo meeqa akka isin eeyyamamu irra barraahee jira lakkoofsan barraahee waan waan sin fayyadudha haga dhumaa dhaggeeffachuun like share subscribe gochuu hin dagatinaa mana kana habiboche ani waan isin fayyadurratti xiyyeeffadha yeroo baay'ee እና ከሲዳ ወይ ገርቢያ ገሉ ከነረቲ ነማ ሄዱት ሜሻ ቦሌ ከሰት ገቴ ገላ ነማ ሄዱ ፊሳራ ገላ ነምኒ ቪዲዮ ወራቡ ገሩ ነማ ሙራሳ ጀቹዳ አካ ከጨራ ቪዲዮ ወራበሜ የሮ ገዲ በኡሞ ፈከኛ ነው ተው ቀባ አካ ወንቲ ኮኑ ሙደነ ዱርስኔ ኢቱ ገሉን ከኛ ሂንገይን ኢትያዱን ሙርቴ ሳራሽን ጀቹ ወርባዳ ኪሎ ሜቃከ እስኒፍ ኤየማሜ ኢላላ ወንቲ ጀዱ ኩኒ yaada sirriidha nan deeggera garuu waan ajaa'ibu keessa kiiloo namaa fayyamamu dhugaa dubbachuuf baay'ee takka xiqqaadha jechuudha waanuma ofii keetiyyuu galtee uffattee itti fayyadamuuf sitti xiqqaattudha jechuudha yaa namni biyya namaarraa galu mootu maatii ofiis waa fuudhee galuu barbaada kana keessa uffanni namatti baay'ata jechuudha kiilootiin mazensiiseen dabarsiifadha achi keessatti jechuunis hin danda'amu jechuudha kiiloon takka birrii 50 jechaa turan ijoolleen Dubaayii jechuudha boolee keessatti yeroo kiiloo waa dabarsuu barbaadde kiiloon takka birrii 50 jechaa turani kiiloo birrii 50 sanaan kiiloo lama sadii dabarsitu Itoophiyaatti birrii meeqata waan meeqa bitta inna kana isiniin jechuu barbaada dhugaa dubbachuuf wanni akkasii nama hedduu mudata boolee keessatti namni viidiyoo waraabutu hin jiru malee kanaaf of eeggannoon baay'ee bareedaadha isiniin jechuu barbaada habiboche yeroo ammaa kana sheenni irraas ta'e onlaayinii adda addaa irraa uffata arginee walitti harra jechuudha hedduun keenya uffata ni binna garuu uffanni biyya keessa baay'ee mirtiidha gaafa uffata biyya namaa kana fuutanii galtanii wallahi isin dabbara jechuudha baay'ee takka isin dabbara uffati biyya keessatti hafe uffanni biyya kana baay'ee bareedu jechuudha uffanni biyya arabaa wanta nun asii waggaa tokko lama dura ji'a shanjaa dura binnee keenye warri biyya keessaa immoo yoona faashinii isaa uffatanii keessa darbaniiru jechuudha uffanni aaraan akkuma asii ba'e nuti arginu warri biyya keessaa nu durayyuu argu uffanni mirxiin kwaalitiin biyya keenyatti dafee gadhiifamaa jechuudha waan nama ajaa'ibsiisu keessa yeroo darbe wayii akkasuma uffata haga ta'e wayii bitadheetiin galee baay'eellee binne jechuudha jarri kiyya hedduus nangeessan turanii yeroo nageessanii san uffatuma gaariin argine biyyaan bitadha jeetiin galee jechuudha yaa gaafan galu wallahi uffanni bakka kan biyya keessa jiru malee kan nuti asii fuunee galle kun baay'ee takka das nama jedhu bakka uffatuma normaalii namatti fakkaatu baay'ee takka nama dadabbara na akkasi waan faashiniin isaa keessa darbe faa ta'a baay'ee uffata biturrattis hin xiyyeeffatanaa isiniin jechuu barbaada akkasuma yeroo baay'ee viidiyoo nama hagaduma naggeeffattanii waanuma namni askeetti dubbate koomentii jalatti nama gaafattanii rakkoo keessan hin beekuwan hagaduma yoo caqastani kun waan isin fayyadudha namni kun si fayyada jedhee sekendii tokkorraa waasii fi muyyuu hin jiru jechuudha inna akkasiniin jechuu barbaada meeshaalee dhugaa dubbachuu fi meeshaa please waan isin kadhu keessa biyya arabaa teessanii meeshaa bittanii kaargoo godhuun baay'ee kisaaraa isa dhumaati jechuudha ijoolleen hangaa haddaanii hiriyoonni koo kan na biraa galanii amma bultii qabatanii jireenya isaanii jiraataa hedduun beeka meeshaan wantoonni akka qassaalaa TV minaamini kuni kan biyya keessatti hojjetamu kanuma biyya keessaatu biyyaaf mirtiidha naan jedhani maaliif amma maashinii asitti hojjetame namni yoonni tabalaashee namni sirreessu badaan argamu jedhani waan nama ajaa'ibu isa biyya keessaa immoo warruma biyya keessatti oomishu warruma ogummaa isaa qabuudha biyya keessatti waan hojjetamee fi isaanumattuu dhufee isiniif sirreessaa jedhan so kanaafuu meeshaa biyya alaarraa yeroo bittanii yoo tabalaashee carraa namni isiniif sirreessu baay'ee gadi bu'aadha naan jedhanii na gorsanidha yoonni koo wantoota akka maashinii kana yoo kan bitatan ta'e biyya keessaa bitachuutu baay'ee mirtiidha naan jedhanii hiriyoonni kunaaf qoodanii jiranii isinis kanarratti xiyyeeffachuu qabdu isiniin jechuu barbaada
yeroo ammaa kana akkuma argitanii online irraan ijoolleen Oromoo jechuudha biyya daddarrattis ni ergu meeshaalee kan barbaadan viidiyoo keessatti ilaaltanii kana naabiti yoo jettanii isinii bitaniitu mana keessaniin isiniif ga'u jechuudha baay'ee bu'a qabeessa wanti kun fakkeenyaaf asii gadi baatee meeshaa bitta jechuudha meeshaa bittee dhuftee ganaa warri dhufee kaargoo si godhu dhufeetu waa fudhateetu bakka kaargootti si geessaa jechuudha namni dhufee fuudhu bakka kaargootti si geessa jechuudha kiiloon safaramee kiiloo isaatti kaffaltee achi immoo birrii meeqaan ba'aa boolee keessa meeqaan ba'ee immoo gara manaatti geessuuf immoo meeqatti kaffaltaa isa ganaa asii kiiloo isaatti kaffaltu jechuudha biyyaa immoo ittiin meeshaa geeffataa jechuudha si galee inna baay'ee takka bu'a qabeessa biyyaa bitachuun baay'ee maallaqa namaa qusata waan hin argamnedha namoonni hojii kana jalqabanii jiran ni jiru waan ta'eef waan akkasii irratti isinis gammaddanii meeshaa biyya keessaa bitachuun baay'ee akka gaarii ta'een isinii dhaamuu barbaada hiriyoota koo akkasuma immoo online irraa argitaniif uffata walitti hin qabina yoo mallee uffata kanallee ergan bitee jettanii kan kaargoo gootan ta'e wallahi gaafa galtanii isin dabbaraa jechuudha wantoota biyya keessatti uffatamaa jiru wantoota namni uffatee gatee namni keenya yeroo baay'ee jechuudha faashinii barbaada faashinii irratti xiyyeeffata wanti kun keessa darbeera reefuu ba'a waan akkasirratti xiyyeeffata namni keenya jechuudha garuu biyya kana waan akkasii hin jiru isaan kun faashiniidha kun tureera namni hin jiru waatti tollaan numa bitu sanammoo yeroo baay'ee uffata isaan bitan orjinaalii miti nutis jiru malaallee zimjenne kan xalamnu yoo taane gaafa biyya galtanii bataamii takkatti isin dabbara jechuudha uffanni asii bitamu uffata ji'a shanjaa waggaa takka dura bittanii lafa keessu ammas kan biraat irratti dhufa isa dur bittanii keessan sana namni uffatee gateera isin immoo ganaa faashinii gootanii uffattu baay'ee nama dabbara jechuudha yaa'u kana isin jechuu barbaada uffata warroonni ganaa uffata bituu irratti xiyyeeffattanii osoo maallaqattiin uffata bitattan qofaatti ka'attanii jechuudha asumarraa gaafa gadi buutanii osoo guyyaa 2-3 tureen bitadhaa osoo hin taane asumarraa gaafa gadi buutan kallattii maanii mana uffataa dhaquu irratti xiyyeeffattanii osoo birrii sana gara biraatti hin baasne uffata keessan bitattanii baay'ee bareedaadha biyyaan bitadha jedhee namni galee biyyatti bitachuu dadhabus jira birriin kun marartee waan biraatti kan baasu jira innaa akkasii warri sila bittanii qooda gattanii galtanii namaa wajjin walitti dabalamuutiin namuma biyya tokko keessa jirtanii walitti dabalamuutiin yookaan kaargoo gootan ta'e yeroo biyyatti baastanii namni tokko yoo baasee aga tokko faayidaa qaba jechuudha inna akkasii meeshaa bituu irratti hin xiyyeeffatina biyya namaa keetti boolee keetti gatamaa kaargoonis kisaaraa qaba amma danda'ame biyyaa bituu irratti xiyyeeffadhaa isiniin jedha galatoomaa ani misooroo tuubiiti mana kanas subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada galatoomaadha baay'ee